السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم قلتن جرتو فيا ويا بقى نغان قلتني كان نغان اوشير ما نغوي نغان ابشو بقى جراتني دعوتوتا في هردوفتون كينيون دي كيسان بقى نغان قلتني سنين جتشا بقى رما غيني ولما نوفرين ابن ودير السورة بنغاهن وافي دغور خير يادغهو ايغا wanni qoonqolma namaa qabaatii fi wanni ilma namaa rakkisaa baay'achaa deemti malee wanni furmaata argataa jiru hin jiru. Waan nama ajaa'ibaati immoo wanni ammaas deemaa jiru wanni nama ajaa jiru garuu dhugaa fi soba qormaata saadhaa xumurree walitti deebina malee ammaaf dhugaa fi soba ta'uu nuuf hin galle wanni hedduu dubbatamaa jira haasamaa jira wanni sunis rakkoo nurra geessee uummanni keenya rakkataa jiru kaan hidhatti hafaa jiru kaan galaa jiru kaan meeshaa asitti hafee jalaa galaa jiruu fi kan rakkate meeqa otoo jiru oduu saniif boonyu ajandaan biraa ammaas ammoo kan uumamee waan nama gaddisiisu waan nama ajaa'ibu. haa ta'uti silaa waan rabbiin uume tokkoo fi waan rabbiin dabarse tokko ilmi namaa waan godhuun qabu alhamdulillah jechuu hoo ta'e maleedha. Toltiin gaaf ergamtees hamtuun gaaf ergamtees hamdiitu nama baasa. Haa ta'uti garuu namni kun gaafa biyyaa bahus dalagatee argatee gammadee haalii ofii gammachiisee khayrii dalagee toltii oolee akkasitti kan galaa jiru malee hamtuu dalagee badii dalaguu dhufne hamtuu dalaguu dhufne jechuudha. Qabeenya gaafa duraa qaama qullaa kophee miila qullaa akkan taane bahee roorroo meeqa gadiraa meeqa keessa darbee arma gahe immoo argatee maallaqaas argatee uffataas argatee meeshaa hunda waa meeqa godhatee biyyatti galuudha kan barbaadu. Egaa akkas ta'ee uummanni keenya immoo meeshaa biyyatti gashatuudha qabna galaan eega nurraan oolle jee warri immoo galee meeshaa asitti dhiisees ammoo inni hafe akka meeshaa isaa gara biyyaa geessuuf dirqamaa jira jechuudha. Namni meeqa amma meeshaa oduun fudhatiin kophee malee kan rooba hammaama keessa oduu jiru hulaatti dhaanii rooba ammaa baatee nadhoon oduu waa takkan uffanne rooba qofaadhaan baatee sheenteetu jiru jechuudha. Meeshaa bara meeqa bittee lafa keessa uffata bara meeqa bittee lafa keessa bira galtee akka kanatti hafe ni jira. Kanaaf gaa uummanni keenya immoo hedduun namaa meeshaa rattabataa jira gara biyya galuudha qabna meeshaa keenya galfannee biyya keenya hanga ta'eef biyya keenya biyya ofiiti argannu dhabnus jireenya keenya biyyuma sanitti fixuu qabna jedhee uummanni dirqamni irra geenyaan gara biyyaa fuullefatee jira. Kaan meeshaa rattabatu jira inni hafees inni galees ammoo meeshaan isa akka qaqqabu godhamuttiif jira jechuudha. Kana keessatti mootummaa Itoophiyaa ta'e warroota kaargoodhaa galchan ta'e bakka uumameen hin beekne meeshaan akka barmeeliidhaan nutti hin awwaalamne jechuu dubbatamaa jechaa jiranii haasamaa jira miidiyaa irratti dubbatamaa jira akka yuutuubii hedduu duratti argaa jira. Egaa garuu silaa warra kaargoodhaa waan kana hojjetan gaafannaan ammoo wanni kun soba ta'uun oolu hanga dhuma finfinneetti illee bilbilee gaafannee isinii deebifnaa kan jedhan dubbataa jiranii. Dubartiin hedduunis waan kana nu gaafachaa warri jirtanis hanga wanni kun dhugaa ta'uu fi soba ta'utti barmeelis hin gatinaa innis hin bitinaa. Dhugaa fi soba isaadhaa walitti deebinaa hanga tokko qoranneeti. Kanaafuu wanni kanaa kun yoo soba ta'us ammoo uummata burjaajessuu ta'a. Yoo dhugaa ta'es ammoo qabatamaa warra kaargoo erguun warra kaargoo kana jala deemaa meeshaa gashaa jiranis gaafannee gaafachiifnee xumura isaadhaa walii galchuudha. Yoo dhugaa kan kana godhu ta'e mootummaan Itoophiyaadhaa warroota biyya keessa jiran rakkoo irraan ga'u qofa osoo hin taane warra biyya alaa jirullee galuu qofa osoo hin taane kan miidhaa keessatti rakkachaa jiran osoo hin taane qabeenya isaallee akka wajjin hin galle godhuun waan nama gaddisiisu. Yoo kan kana godhan taate uummata keenya akka inni bakka taa'ee ol hin kaane kan qullaa jiru kan uffanne kan beela akka hin nyaanne godhuudha jechuudha kun. Kanaafuu namni meeshaa manaa meeqa qaba meeshaan manaa shaanxaan galuun hin danda'amu meeshaan manaa barmeelaan malee galuun hin danda'amu wanni biraa wanni galamuun hin jiru huccuun shaanxaan ni gala rakkoon qabu kaartooniin ni gala huccuun marameetis huccuun ni gala garuu meeshaa manaa meeqa qabna meeshaa manaa meeqa gashatu fedha namni meeshaa mana itti jaraataa ture keessa fe'atee meeqa gashuudha fedha akkamitti ka gashu eega barmeeliin akkan gallee hin jedhame isinuu kan galle jechuudhaaf jechuu murtoon isaan baadaa jechuudha. Kanuma wanni biraa tokko hin jiru eessatti ka galluu fi akkatti jiraannuu fi akkatti jiraatamullee nu galaan jiru jechuudha. Zeegaa eessa akka taanellee eenyummaan keenyallee wilii wallaallamuuf deemaa jechuu akkas taanaan adeemsama mootummaan itti jiru kun dhugaa kan ta'u taa'e. Yoo silaa soba ta'e immoo warri waan kana tamsaase itti gaafatamummaa fudhatuudha qaba uummata burjaajessee jechuudha. Waan akkanaati kana dhageenyee namni hedduun nu gaafataa jira waan kanalleedha. Egaa hamma qulqullaa'ee walitti deebinutti inni bittee singatiin barmeelii lakki akkas jedhanii jettee barmeelii gatuu yaadini warri immoo barmeelii bituu deemtu sirraaf qusadhu jechuu barbaadne tamma wanni kun taamutti. Kanaafuu wanni akkanaa jedhamu kun hanga dhugaa fi soba ta'utti wala eegnaa jechuu barbaadeeti. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaa uummata
biyya alaa kana keessa khaasan biyya arabaa jiru ummata yoggaa dhibba argate 50 biyya isaatiif laata 50 ofiitti fayyadamuudha. Yoo dhibba argate yoo dhibba lama argate dhibbi tokko kan biyyaa dhibbi tokko kan isaa kan ta'aa jiru. Yatiima ummata gargaaru, masgiida ummata ijaaru, ummata khayrii dalagu, ummata beelaa nyaachisu, ummata biyya guddisaa jiru, ummata biyyattii san guddisee ummatti biyyattii san bareecha jechuudha. Dadhabaa meeqa nyaachisa, dadhabaa meeqa obaase, khayrii meeqa hojjete har'a immoo ijaamtuu fi akka hamaatti ilaaluun isaanii waan nama gaddisiisuu fi waan nama ajaa'ibu. Egaa galanni nama har'aa maaliin balootaa jedhansi. Akkasuma taane haa ta'uuti garuu mootummaa yoo waan kana kan godhu taate irraa foqusatuuti. Uummanni waan fedheenuu meeshaa agashatu. Har'a silaa osoo malee warra dirqamee galu jiru kana meeshaan isaanii qaraxa kaffalamuun qabu, meeshaan isaanii gaafatamuun qabu, waan fedheenuu agashanii nageenyi isaanii eegamee gara biyya akka nagaan galan silaa godhamuudha ture jechuu gaarii. Asittis manidhaa keessatti hammam rakkate hammam boo'ee hammam biyya qabaatuu fi qabaatuu isaa dhabuu of wallaaluu bira ga'ee kaan of ajjeesee jira, kaan rifuudhaaf yaadaan, kaan owwaa fi manniidhaan lubbuu dhabaa jiru osoo agarruuti gara galanii meeshaan akka karaa kaargootiin nutti hin galle jechuu barmeelii baatee ani wanni isaanuuf hin galle waan qabatee deemu keessa jiru hin beennu akka barmeeliin hin galle jedhanii haasaa jiran. Yoo dhugaa ta'uu wanni kun dogongora. Yoo dhugaa ta'uu dhabuu immoo inni tamsaasee dogongora. Hanga sanittuu gaafannee walitti deebinaa fayyaan keessan haa baay'atu umrii keessan haa dheeratu. Mee warra kaargoo boru isiniif himnaa jechaa jiran Finfinneetti gaafanneetti dhugaa fi sobaa. Hamma boru walitti deebinuuf fedhii yoo dhufuuni nagaatti isin jennaa. Maasalaamaa fi amaan illaa Allah ma'akum.